Oromiyaa Global Media. Oromiyaa Global Mediaan miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbate yoo ta'u, miidiyaan kun sagantaalee adda addaa uummata keenya fayyadan akkasumas barsiisanii fi eenyummaa, seenaa, duudhaa, aadaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii uummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u, miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbatedha. Egaa yeroo dhihootti nu eegaa jecha miidiyaa hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiran hirmaachisee uummata isaaf dhaabbate kana jabeessaan dhaamsa keenya. Bareechee dubbata OGM 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 Ummatara ummata Media sistem bulu media demokrasi dah usaha aku jadi bisa. Lalate sinagada ehunde wakituma madadi demokrasi malato topuma Itu adab sera Dura botigena yaziba kanari Kamada walabu kaluba shanari Kawaka sadeta kanana sadeta Kawaka kuraja kanjijo kurati Sikevi adete kamalka malkata Nalota kushiro OGM 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 Oromiyaa Global Mediaan Bareechee dubbata OGM 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 Ummatara ummata Kena jera? Awin jedham. Sararufte. As magaalaa Bulbulaa irra. Ayyaanni Irreechaa hora laanganoo maal fakkaata? Bareeda. Bareeda. Gammachuu maal qabdan? Gammachuu daangaa hin qabne na dhagaa. Uummata Oromootiif ergaa maal qabda? Uummata Oromootiif baga kanaan isin ga'e jedha. Kadoo anis odoo kaanii arganii natti tola. Qabsooftonni sabaa odoo wal jedhanii arganii natti tola. Kanaafuu gammachuu daangaa hin qabne na dhagaa. Ayyaana Finfinnee deemte? Deemeera. Asirratti maaltu surbatame? Gammachuu daangaa hin qabne. Mudannoo qabda ayyaana hora Finfinnee gaafa deemte? Mudannoo maan qabu. Gammachuu malee. Ayyaana kanarratti argamu keetiif gammachuu guddaa qabda. Hedduutti gammada. Irreechi irree kenna. Irreechi irreeffataa turre duraanis. Kaara laangannoo kun guyyaa hadhaa calqabuun kenna nutti tola. Ka xumura hin qabne ta'uu qaba jedha. Raatitti uummanni Oromoodhaa cimee akka fufuu dhaamtaa jechuudha. Dhaamsa dabarsaaf. Kun calqaba malee xumuraa miti. Waggoota kanaan dura darbaniif irreeffatu. OGM 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 Ummatara ummata Egaa kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Global Mediaadha. As hora laangannootti argamneeti keessumaa tokko biraa qaba. Maqaa isaatii fi waa itti dhagahame gammachuu isaa wajjin turte taasisaa nu faana ta'a. Maqaan kee jedhama eessa dhufte? Maqaan koo Gammadoo Abdallaa jedhama. Dhalataa Arsii Nageelleeti. Ani hojiidhaan Nageellee Arsiiti. Hojiidhaan aanaa Mooyalee hojjedha. Waajjira aadaa fi turizimii hojjedha. Gammachuun na dhagahame irreecha kana irreechi amantaa keenya isa jalqabaati, isa ummata Oromooti. Amantaan keenya kuni jidduun badaa ture. Haa ta'uuti dhiibbaa nafxanyoonni nurra gaggeessaa turaniini guutumaan guutuu baduu hin dandeenye wareegamaatuma har'aan geenne akkasuma hora Finfinnee irratti bara kana guyyaa 23 hanga 4 guyyaa 24 Finfinnee irratti gaggeeffamaa ture. Kan guyyaa 24 kuni
isa xiiqii of keessaa qabu isa waggaa 150 akka irreeffatamne nafxanyaan taasiftee jettee nuu deebisanii jechuudha. Oromoonni bakka jiranitti gammachuu isaaniitti dhagameen kan tiraanspoortii qaban tiraanspoortiidhaan kan tiraanspoortii hin qabne miilaan Adaamaa ka'anii Asallaa ka'anii gammachuudhaan haala ho'a ta'een osoo namni tokko miidhamin osoo namni tokko waan tokko hin ta'in irreeffannee achumaan Bishooftu deebinee Bishooftutti waan tokko dhiibbaa tokko malee miidhama tokko malee irreeffannee oollee galleerra. Hojiin uummataa. Amma immoo kan hara laangannoo jirra. Kan hara laangannoo jirra iddoo Ashalamoo jedhamu jirra. Iddoon kun iddoo uummati Oromoo naannoo kanaa ittiin wareegamaa turanii sirna nafxanyaadhaan ittiin wareegamaa turanii amma isa daawwachuu fi achi jirra. Mee bara kana jechuudha jijjiiramni biyya kana keessas dhufee jira jijjiiramni dhufee immoo baay'ee nama gammachiisa keessumaayyuu muummichi ministeera Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii idil addunyaas argatanii jiru tibba kana gammachuu maaltu si dhagame kana wajjin wal qabsiiste? Kana ilaalchisee gammachuu guddatu na dhagame jijjiiramni guutumaan guututti jira jijjiirama kana qofaa miti waan amantaa keenyaa kana qofa osoo hin ta'in akka biyyattii irra darbee Afrikaa irra darbee akka guutuu addunyaatitti beekame. Namni kuni nu keessaa ba'e dhalataa Oromooti. Oromoo keessaa ba'e gammachuu guddatu nu dhagama. Ammallee kana guutumaan guututti asii kaanee ka'ee nu jennu osoo hin ta'in guutumaan guututti magaalaatti deebisnee gammachuu keenya kan ibsannu ta'a bakka bifa hiriira nagaatiin. Kanaaf jijjiiramni jiru guutumaan guututti jijjiirama guututu jira. Kanaaf nutis qeerroon illee waan ta'uu qabnu keessaa jijjiirama jiru kana deeggaruu qabna. Jajjabeessuu qabna. Maaliif jennaan lammii keenyaa nama keenyaa jijjiirama fidee jira. Jijjiirama kana jajjabeessuu qabna jedha. Oromiyaa Global Media. Oromiyaa Global Mediaan miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbate yoo ta'u miidiyaan kun sagantaalee adda addaa uummata keenya fayyadan akkasumas barsiisanii fi eenyummaa, seenaa, duudhaa, aadaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii uummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbatedha. Egaa yeroo dhihootti nu eegaa jecha miidiyaa hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiran hirmaachisee uummata isaaf dhaabbate kana jabeessaan dhaamsa keenya. Bareechee dubbata OGM uummataa. Miidiyaa siiqeen bulu miidiyaa dimokiraasiidhaan isa haa guddineen deebisa. Dhalatee siin nagada ehullee walqixxumma madda dimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu adamseera. Duraa bootti kenna yaasifaa kanari kamada walaabu kan lukaa shanari kawakaa saddeeta kanala saddeetama kawakaa gurraacha kan jijoo gurraatti sinkeefi ateete kan malkaa malkaata dhaloota kushirra OGM Oromiyaa Global Mediaan bareechee dubbata OGM uummatarraa uummataa. OGM uummatarraa uummataa. Jijjiiramni kun sittolee jira jechuun amma walumaa galatti yoo kaasne har'a kanatti argamneef illee waa'ee ayyaana horaa laangannooti. Uummanni Arsii lixaa as naannoo kanatti argaman dhufanii asitti kan irreeffataa jiranii atillee uffata aadaatiin bareeddee jirta. Kun ergaa guddaa qaba. Uummata aadaatiin bareeddee akkanatti dhuftee hawaasa kee wajjin gammachuun kee ibsachuuni. Mee walumaa galatti ayyaanni kun
akka itti fufuuf gara fuulduraatis uummanni Oromoodha gara fuulduraatti akkana hora laangannoo kanas as bayii akka irreeffatu aadaa ofii akka guddifatu seenaa ofii akka dagaagsu ergaa maal dabarsu uummata Oromootiin karaa kallattii Oromiyaa Global Miidiyaatiin. Kanaaf wanni amma jedhamu aadaani irreechi aadaa kenna. Aadaa jechuun mallattoo eenyummaa kennaati. Mallattoo eenyummaa kennaati. Mallattoo eenyummaa kennaa namni sabni biraa dhufee nuun jajjabeessu ofii jajjabeeffanna. Kanallee bifa maal ta'een jajjabeeffanna kan jedhu aadaa uummata keenyaa kan naannoo keenya calaqqisiisu kan waan amantaa keenyaa ibsu. Amma fakkeenyaa uffanni ani uffadheeru kuni abbaa gadaati. Nu amma siyaasa biraa ibsu osoo hin ta'ini waan amantaa keenyaa yoo ibsinee jenne amantaan keenyaa isa jalqabaa isa ummanni Oromoo guyyaa keessa amantaa nurraa jijjiire osoo hin ta'ini kan abaabayyuu fi akaakayyuun keenyaa ittiin dhalatanii ittiin waaqeffatanii ittiin horanii bulan waan ta'eef amantaa keenya ittiin bareennee wayaa uffata aadaa naannoo keenyaa calaqqisiisu aadaa Oromoo calaqqisiisu uffannee bara dhufuuf waggaa waggaadhaan waan adeemsifamuuf itti qophoofnee yeroo biraatiifis haa jennu jedha. Hojiin uummatarraa uummataaf. Shantamaan booda Oromoon tokko ta'ee godinoota hundarraa yaa'ee asitti Finfinnee irratti hara Finfinnee irratti irreeffachuu isaa adda itti aansee jedhamu Oromoon tokko ta'eeti tokkummaan bayee aadaa bareeda isaa agarsiisee uffata aadaa bareedaa kana uffatee bayeeti tokkummaan irreeffatee galeera waan gammachuu guddatu na dhaga'ama. Muummichi ministeera biyyattii obbo Dr. Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii idil adunyaa argatanii jiran tibba kana mee gammachuu maalii qabda kanarratti? Gammachuu guddatu na dhaga'ame dhugaan siin jedha gammachuu kanan jedhamu kana jedhee dubbadhee danda'u gammachuu guddatu natti dhaga'ama. Hojiin uummatarraa uummataaf. Anke onedha mee sararteet? Ani kan dhufe magaalaa Baatu Irraay maqaan koo Alamuu Nageessoon jedhama. Irreecha hara laangannoo kan irreeffachuu dhufe yeroo darbe kan Finfinnees irreeffadheera. Kanas nan qoodama jedhee gammadeetuma dhufe. Gammachuu guddatu natti dhagama. Keessattuu barana xiiqii baay'eetu jiraayyuu baay'een gammada. Guddaan gammada jechuudha. Oromiyaa Global Miidiyaa. Oromiyaa Global Miidiyaan miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbate yoo ta'u miidiyaan kun sagantaalee adda addaa uummata keenya fayyadan akkasumas barsiisanii fi eenyummaa, seenaa, duudhaa, aadaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii uummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbatedha. Egaa yeroo dhihootti nu eegaa jecha miidiyaa hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiran hirmaachisee uummata isaaf dhaabbate kana jabeessaan dhaamsa keenya. Bareechee dubbata OGM uummatarraa uummataaf. Miidiyaa siiqeen bulu miidiyaa dimokiraasiyaa isa haa guddinee deebisa. Dhalatee sirna gadaa hundee walqixxummaa maddaa dimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu agarsiisa. Duraa bootti kenna yaasifaa kanani kamadaa walaabu kan lubaa shanani kawakaa saddeeta kanana saddeetama kawakaa gurraacha kan cicoo gurraatti sinkeefi ateete kan malkaa malkaata dhaloota kushirra OGM Oromiyaa Global Miidiyaan bareechee dubbata OGM uummatarraa uummataaf. Gammachuu jedhama. Asuma dhalataa ana Arsii Nageelleeti.
wanti baay'ee na gammachiisu tokko keessattuu waa'ee hora laangannoo kana yoo dubban waggoota 140 dura uummanni keenya asitti naannoo Ashalamoo jedhamu kanatti uummanni baay'een dhiibbaa irra ga'ee aadaa isaa dhabeet aadaa itti irreeffannaa dhabeet aadaa wal tokkummaa waliin marachuu dhabeet miidhame isa irraa iddoo kana arguun keenya gammachuu daangaa hin qabnetti na dhagama. Kana jedhee dubbachuu hin danda'u amma baay'ee natti baay'ata. Ka Finfinnee illee adda itti deebi'ee kunis waan dhufu gammachuu Oromoon bilisoomneeti akka biyyas bulchaa jiru akka biyyas ammannee sabab sallammii of ammannee aadaan keenya badhaa aadaa uumamaa waaqa sodaannee waaqa jalatti mirga uumamaa sabab sallammii fi addunyaa itti bultu sirna gadaa ka addunyaadhaafis calaqqisiisantu nu deebi'e ittiin bullaarraa jedha. Galatoma yaadannaa keessaniif. Galatoma. Tole mee Dr. Abiy badhaafamuu isaatis gammachuu ibsachuu barbaadan fakkaata. Dr. Abiy akka idil addunyaatti badhaasa Noobeelii argatee jira. Kun mee gammachuu maal keessa uumeesi? Dr. Abiy badhaafamuu isaa uummanni Oromoo hundatti badhaafamee jira. Inni uummata keenya kaawoo Oromoo ittiin bulu sirna gadaa kana qabatee nama ammatee mirga namaa eegsisee waa hunda akka Oromoon biyya bulchuu danda'us addunyaatti agarsiisetti biyyattii hunda ammatee gammachuu kana hin jenne numaratu argatee numartuu hariira waaneet waan kana gammachuu kana ibsachuu qabnaa jedha. Sabab sallammiin takka oduunaafin Oromoon bichaa dunte kenna mara jechuu gammachiin isaanii ammas kabiraa itti diqqaataa jiran. Dr. Abiyyiin itti diqqaata akka inni hojii dalagaa turetti baay'ee itti diqqaata jedhee yaadan. Kanaa oluu isaa gana kabiraallee argatee jedhee hawwa. Hojiin uummatarraa uummataaf. Ayyaanni irreechaa baay'ee bareedaadha. Ani Oromoodhaa malee irreecha waan akka ta'e iyyuu hin beeku ture ijoollee baadiyyaati. Garuu dhalachuu kootiif baay'ee gammadeera. Uummanni Oromoo baay'ee bareedaa sababa boonaa sababa bareedaa qaba. Baay'ee itti boonaa baay'ee gammadaa. Kanan baranas keessattuu addaa gisee hunda uummanni yoo deemu haa argu malee waa'ee irreechaa wanti beeku hin jiru. Garuu amma baay'ee tokko gammadeera kana dura afma fuulduraaf illee gammachuun kiyya kanaa ol akka ta'u jedheetin yaada. Uummata keenyaaf illee akkasuma uummata badhaa uummata jaalatamaa uummata galaanaa baay'ee bareedanii baay'ee namatti toltu. Aadaan keessan baay'ee lalisaadha itti hafuuf qabsoon keenya jedhaan. Hojiin uummatarraa uummataaf. Durso bagayyaan irreechaa siga jechuu barbaada. Eenyu maqaan kee eessarraa dhufe? Maqaan koo Fiqaadee Gadaa jedhama. Kanan dhufee godina Arsii Lixaa magaalaa Arsii Nageelleerraa bagattiinuu waliinuu nu ga'ee jedha. Akka waliigalaatti isin irreecha hora Arsadeettis jaarraa tokko walakkaa booda carraa akkasii argannee irreeffannee har'a hin geenye har'a immoo kan jirru hora laangannooti. Irreecha hora laangannoo irra jirra. Mee akka waliigalaatti gammachuu maaltu sitti dhagahama? Irreecha bara kanaa maaltu adda isa godhe jettee yaadda? Irreecha bara kanaa wanti adda isa godhu Finfinnee iddoo ilmaan Oromoo itti cabaa turan irratti naannoo hara Finfinnee irratti irreeffadheera dhaqee baay'ee natti tola. Irreecha baranaa wanti adda isa godhu Finfinnee keessatti irreeffachuu kennaaf uummanni Oromoo iddoo irraa buqqee irra deebi'ee irreeffachuu isaatiif baay'ee gammadeera dhaqeellee irreeffadheen jira. Oromiyaa Global Miidiyaan miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbate yoo ta'u miidiyaan kun sagantaalee adda addaa uummata keenya fayyadan akkasumas barsiisanii fi eenyummaa, seenaa, duudhaa, aadaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii uummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbatedha. Egaa yeroo dhihootti nu eegaa jecha miidiyaa hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiran hirmaachisee uummata isaaf dhaabbate kana jabeessaan dhaamsa keenya. Bareechee dubbata OGM
ummatarraa ummataaf. Miidiyaa siiqeen bulu miidiyaa dimokiraasiyaa isa hakkuu jedhee deebisa. Dhalatee sirna gadaa eehullee walqixxummaa maddaa dimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu adamseeraa. Duraa bootti kenna yaasifaa kanani kamadaa walaabuu kan lubaa shanani kan waggaa saddeeta kan nannaa saddeetama kan waggaa gurraacha kan jijoo gurraatti siinqee fi ateetee kan malkaa malkaata dhaloota kushirra OGM Oromiyaa Global Midiyaan bareechee dubbata. OGM ummatarraa ummataaf. Akka waliigalatti ati kun dargaggeettiidha, qeerroodhaan aarsaan tun wanni hundi tun carraa kana hunda kan arganne har'a akkanatti as dura waggoota 2-3 dura yeroo sirni nama nyaataa jiru sanii uffata aadaatiin akkanatti faayamanii socho'uun hin danda'amu ture, uummata waliinis akkana socho'uun hin danda'amu ture. Har'a immoo lubbuun jiraattee carraa akkana argachuu keetiif gammachuun sitti dhagahamu maalidha? An kana keessa waan ibsachuu barbaadu sinan qaba. Bara 2009 maqaa mucaa kiyyaa himachoo yeroo itti sodaataa turre maqaa mucaa kiyyaa Uftaanaa jedhama. Maqaa isaa yeroo himachoo sodaatamaa ture amma waaqayyo san hunda keessa nu dabarsee maqaa namaati miti uffannaa aadaa garaagaraa uffannee qabsoo keenya bakka ijoolleen keenya itti dhumatan hundatti deemnee irreecha irreeffannee gammachuun uummanni Oromoo waan fedhii isaa waan garaa isaa agarsiifataa waan barbaade uffatee akkaataa barbaadetti dubbatee sabaaf sablammoota waliin bahee galuu danda'eera. Kanaafuu baay'ee gammadeera, baay'ee natti tole. Akka waliigalaatti namoonni baay'eetu nu eeggachaa jiranii akka waliigalaatti dhaamsa uummata Oromootiif qabdu nageenya uummanni Oromoo tasgabbiidhaan nageenyaan jiraachuudhaaf biyya kana keessa tiksuu keessatti sabaa sablammii waliin jiraachuu keessatti uummanni Oromoo akka waliigalaatti ati uummata Oromootiif maal dhaamta akka dargaggeettii takkaatti? Wanti ani uummata Oromootiif dhaamu tokkoffaa tokkummaa uummata Oromootiif dhaama jaalala wal amantummaa. Inni biroo immoo qabsoo hadhooftuu kana keessatti hadhaa dabarsinee as geenne kana keessatti kutannoon qeerroonillee qeerrittiinillee jaarsillee jaartiinillee tokko ta'anii yaada walii wal dhageeffatanii guddaanillee xinnaanillee yaada walii wal dhageeffatee harka wal qabatee diina ofirraa ittisuu qabaa jedha. Galatoomaa guddaa galatoomaa. OGM ummatarraa ummataaf. Ayyaana irreechaa kanaan isin gahe. Jecha hunduma kennaa waaqa kanaan nu gahe galatoofachaa ani waaqa Oromoo kaabaa kibbaa walitti nu qabee adda kaleessa dhoksaa keessa turre ifatti nu baase baay'ee galatoofachaa. Eenyu jedhamtan eessarraa dhuftan? Ani barsiistuu Meetoo Shaalloo jedhama. Ka dhufe ana godina Arsii lixaa aanaa heeban Arsiiti. Irreechi bara kanaa akka waliigalaatti jaarraa tokkoof walakkaa booda irreechi hora Finfinneettis kabajnee jirra. Hora Sadeestis kabajnee jirra. Har'a immoo hora Laangannootti kabajaa jirra. Mee maal fakkaata irreecha bara kanaa maaltu adda isa godhe jettanii yaaddu? Irreecha gaafa Finfinneellee dhaqee jira. Sani irreecha doon taane uummanni Oromoo xiiqii fi bahee dhiiga lafee gootota keenyaatiif dhiiga daa'imman keenyaa inni itti dhagamaatu hundi isaatu irreeffatee baay'ee kan namatti toluuf baay'ee bareeda. Achumaan ka Bishooftuullee dhaqee ture sunillee baay'ee namatti tola. Kun adda garuu xiqqoo isii wanta adda addaa dabarsuun yoo dhufnu akka gaafa Finfinneetiif akka gaafa Bishooftuu sanitti qeerroon waan adda addaa dabarsaa yookiin gabbanii sirba taphataa wanta adda addaa dabarsan san hin dhabne xiqqoo isii hin qorra. Kan wanti dhimma Oromoo kanaan nu gahe waan ammallee galma nu geessa abdii qabna baay'ee natti tolaa jira. Oromiyaa Global Media. Oromiyaa Global Midiyaan miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbate yoo ta'u, miidiyaan kun
sagantaalee adda addaa uummata keenya fayyadan akkasumas barsiisanii fi eenyummaa, seenaa, duudhaa, aadaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii uummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u, miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbatedha. Egaa yeroo dhihootti nu eegaa jecha miidiyaa hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiran hirmaachisee uummata isaaf dhaabbate kana jabeessaan dhaamsa keenya. Bareechee dubbata OGM 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 ummatarraa ummataaf. Miidiyaa siiqeen bulu miidiyaa dimokiraasiidha isa haa guddinee deebisa. Jalateessiin nagada ehullee walqixxummaa madda dimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu adamseeraa. Duraa bootti kenna yaasifaa kanani kamada walaabu kan lubaa shanani kawakaa saddeeta kanana saddeetama kawakaa gurraacha kan cijoo gurraatti sinkeefi ateete kan malkaa malkaata dhaloota kushirra OGM 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 Oromia Global Mediaan bareechee dubbata OGM 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 ummatarraa ummataaf. Akka uummata Oromoo tokkotti isin carraa kana jaarraa tokko falakkaa booda carraa kana arganne dhiiga ilmaan ayyaatti jissinee lafee ilmaan keenyaatti caccabsinee carraa kana arganne mee irreechi haaluma kanaan akka bara kanaatti akka haalaan ayyaaneffannu uummanni Oromoo hundi kaabaa kibba bahaa dhiyaa walitti bahee carraa kana argatee wal argee dhaamsa garaagaraa waliif dabarsee wal jaallatee irreechi irreedha jedhee akka gargar galuuf irreechi kun irreecha kana keessatti irreecha nagahaa akka ta'uuf dhaamsi keessamee maalidha? Irreecha nagahaa akka ta'uuf irreecha bahee uummanni Oromoo kaabaa kibbaa walitti dhufee wal argee walitti gammadee wal jaalatee baay'inni uummata Oromootu hagam akka gahu akka addunyaatittuu beekamaa ta'uun gadi bahee walitti uffata aadaa garaagaraa uffatee unkaan nu'uu miti akkuma addunyaatittuu ka hawwisiisu ta'ee darbeera ammallee akkanumaan uummanni Oromoo qabsooteen kahafeefillee jaarsa jaartii qeerroo qeerritti idoon jenne akkanaan argisiisne waan biraatiin hin argisiisanii kunuu qabso jechuu walitti baanee walitti mudhannee waliin arguun kunuu qabso jechuu kana jedha. OGM 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 ummatarraa ummataaf. Mee akka waliigalaatti isaanitti deebitanii akka waliigalaatti dhaamsiisin uummata Oromoof qabdan uummanni Oromoo akka tasgabbiidhaan biyya amma yeroo ammaa kana biyya kan qabatee bulchaa jiru uummata Oromoodha akka wanni kun fiixa bahu uummanni Oromoo uummata guddaadha uummata bal'aadha uummata gara laafessaa uummata baay'ee jaallatamaa fi uummata rakkataa hammatee sabaa sablammii hammatee bulu mee uummata kana waliin nagaan akka jiraannuu fi dhaamsiisin qabdan akka Oromoo tokkootti maalidha uummata Oromootiif dhaamsi qabdan? Uummanni Oromoo duraa nyaachisaadha malee nyaata miti. Amma paartiin tokko garagaratti qoodamee ka jiru kun walitti dhufee dura miidiyaa irratti gadi odoo hin bahin walitti dhufanii waliin mari'atanii waan uummata Oromootiif tolu mari'atanii mariin odoo itti deemanii baay'ee bareeda jedha. Gargar qoodamuun kun baay'ee onnoo namatti seensisa ammallee makaleessaa kan tuucinaa nutti seena waan ta'eef uummanni Oromoo duraa danda'aadha obsaadha akkasumaan obsaa waaqallee kadhachaa mariin odoo waliin deemanii baay'ee natti tolaa jedha tokko. Oromiyaa Global Media. Oromiyaa Global Mediaan miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbate yoo ta'u miidiyaan kun sagantaalee adda addaa uummata keenya fayyadan akkasumas barsiisanii fi
eenyummaa, seenaa, duudhaa, aadaa, hawaasummaa, dinagdee, aartii fi ispoortii uummata keenyaa bu'uura godhachuudhaan tamsaasa qabatee dhufaa jira. Dabalataan miidiyaan kun sagantaalee tamsaasaa irratti qulqullina kan bu'uureffate yoo ta'u miidiyaa uummatarraa uummataaf dhaabbateedha. Egaa yeroo dhihootti nu eegaa jecha miidiyaa hawaasa Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiran hirmaachisee uummata isaaf dhaabbate kana jabeessaan dhaamsa keenya. Bareechee dubbata OGM 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 ummatarraa ummataaf. Miidiyaa siiqeen bulu miidiyaa dimokiraasiidha isa haa guddineen deebisa. Dhalatee siin nagada ehullee walqixxummaa maddaa dimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu agarsiisa. Duudhaa bootti kenna yaasifaa kanani kamadaa walaabuu kan lubaa shanani kan waggaa saddeeta kan naannaa saddeetama kan waggaa gurraacha kan cijoo gurraatti siinqee fi ateetee kan malkaa malkaata dhaloota kushirra OGM 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 Oromiyaa Global Midiyaan bareechee dubbata OGM 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 ummatarraa ummataaf.